Tajaajilli mana kiristaanaa keenya daangaan ishee maali? Ani mana biyya keenya keessatti jechiin hin jaalanne wayii jira. Yookaan immoo ideoloojiin hin jaalanne wayii. Na amaniitoo hiika mana kiristaanaa hin beekan. Mana kiristaanaa isaan nama jedhaa dhugan isaan hin beekan jedheen fudhadhaan. Bulchiinsi tajaajilaaf mijataa ta'e mana kiristaanaa keenya keessatti akkamitti ijaaramuu danda'a? Ijaaramee jira moo maaf dhibame? Injiroote maaf dhibame? Furmaata akkamiimmoo kennamuu danda'a? Achi booddee sinodoosii ofii qabaatte, paatriyaarkii qabaatte, amma kunoo caasaa bal'aa qabdi, sinodoosii guddaa kana jira. Mana lubummaa waliigalaa jira. Manni lubummaa waliigalaa kutaalee garaagaraa qaba. Akka Yoonaas gubbaa jiru. Just akka Yoonaas keessoo jiru. Bakka murteessaa ta'e jiru. Isa immoo hin rafu. Isaan immoo akkamittiin bahu? Kaan isaanii akka Yoonaasitti ixaan isa yuuxaatti. Qaamni olaanaan tokko yoo dogoggore, yoo bal'eesse, yoo kufee amantoota irraati maaltu eegama? Kanaaf rakkoon jalqabaa jechicharraa jechuudha. Rakkoon lammataa garuu dandeettii keenyarraa madda. Jesti Oromumaaf waan laanne natti fakkaataa naan. Citi foonummaa kana, waa'ee fayyinaa kana warra amantaalee kaaniif keessumaa yookaan kaatolikiidha yookaan pirootestaantiidha laanneema nuti waanuma kun waan akka dirsaanii waanuma akka gallii kana duwwaa waan nuu kenname goonee yaadu namoonni tokko tokko. Kana qulqulleessee waan mana kiristaanaa bakka bu'u jechuu kan qabu qaama sanadha. Miidiyaaleen kana caalaa humna qaban kan biraa jiru garuu hojii kana kan hin hojjenne. Eega miidiyaarratti hojjechuu barbaade namni sun waan qajeelaa waan istiraatiijik ta'e laayikii fi koomentii sheerii kadhachuu osoo hin taane waan laayikii fi sheerii koomentii nama dirqamsiisu nuu fidaa. Nuti ofuma keenya iyyuu sheer goona. Isini warri miidiyaa sootiriyaa kan akka kanaa miidiyaalee baay'ee barbaanna jechuun televezyiinii duwwaa eegneen ta'u waan ta'eef.